إلى شيء أما إسيني وشوف ردابته وشوف ردابته تيني وان كان أكس جوتا وسونان جته والله نعم إن دبت يلا كاسي أكس جوتا إيه من السودان سنة أكس جوتا يتأدوسين دبته والله يلا كابو Kanaaf وسوء iyyuu فدان rabbiin نانجته والله يلا keessan كابو sinii haa أنا fixanu jedhe. مالت أكن ندالة نقوله والله بالله يتأذين كفتسن namatu naan jedhe wallaahi billaahi jettee miti nama jedheensa qofa Kaliyyoo barbaada miidhagina ani danda'a ashittiidhaan baay'ee. nagaa ana hadhallee taanaan borullee taanaan yaa saba kiyya ashittiidhaaf ani walitti nagaa isii qaba Kanaaf iyyuu wallaahi nagaa isii isinillee qaba namni jedheen jette wanti ani hafeete wanni sooshaal barbaadu miidiyaarraa kan sinii qofa haa fiddu isinillee ammallee immoo ani keessan baale hin fixadha jenne ani akka kadhate. ijoollee baale asirra na jirtan diqqaa guddaan keessan mataa kiyya gubbaa jirtan kana arrabsitanis kana faarsitanis asirra na jirtan jecha takka jedhee isin arrabsuu hin qabu ani gurguddaa keessan hayyuu keessan beekaa keessan diqqaa keessan nama na jaalataniif bakka dhaba argitanii nama na jaalataniif bakka dhabaa jechuudha. Isiniif galaa miti nama na jaalataniif bakka dhaba. Ammoo kana arrasitanis kana jaalatanis galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Garuu dhugaatiyya dabsuudhaaf usuu argaa jirtan usuu ijji keessan isin argaa jirtu warri harka irra qabaartan madaa amma daahina dhukkubaa jiru kana rabbiin isin haa agarsiisu. Waan biraa takka hin dubbadhan. Rabbiin isin haa agarsiisu madaa tan. Barkaleessa osoo an taa'eetiin isii eeggadhu usuu an dhugaa tana naa baasedhee akka namaatitti isii kadhadhu bar afaan ingiliffaatiin gaafadhe sii waliin taphachuu kiyyaafuyyuu eenyu waan taateef sii waliin taphachuu kiyyaafuu soorii Dhufaateeti ammallee waan siin jedhu ilaali. maanuyyuu jette bar argitanii dubbiin maanuyyuu Dhageenya an bar wallaahi ni laali gaddisiise bare dhufaatee waan siin jedhu. dubbiin haasawuma kiyya keessattuu jette bara haasawuma kiyya keessattuuyyuu bar ani waliin taphachuuyyuu hin mallee haayi. Amma maa inni Fuula beektaa? lasuu Dhufaatee dhageeffadhu eenyutu ammallee eenyu ilaali. gadi Haati eenyutu naamee harkisii eenyutu miti. eenyu gadi loon sanii miti bara eenyutu eenyu gadi qaama isiin qabdu ni qabaame harka isiin qabdu ni qabaame fiizikaala isiin qabdu ni qabaa miti eenyutu eenyu gadi kaayiroo jiraachuun namaa gadi kana gootu yoo ta'e akkasitti baasaa na hima. Kaayiroo jiraachuun namaa waliin kolfee taphachuu na dhoggiti yoo ta'e natti himaa is okay. Hayyuu meeqatu kaayiroo tana keessa jira? Sheek Riyaad kaayiroo tana keessa jira. Abu Sabaraddiin kaayiroo tana keessa jira. Maatiin Sheek Nasir Hamza biyya tana keessa jiran. Isaan as keessa dhufanii as keessa deeman hayyuu meeqatu as keessa jira. Kaayiroo jiraachuun namaa gadi nama gooteetiin afaan namaa irratti namni albaa'oo ta'e akkasin na himaa isinirraa taqabbala. Barsii waliin ta'e Ilaali wajjin mee haadha waan ofii dhaga'ame waan siif mana dhageeffadhu. Ilmi namaa kan wal caaluun sodaa rabbii qofaa wal caala. Eenyuyyuu eenyu hin caalu akka namaatitti jechuudha. Atitti alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii fayyaa guutuu siif kenne nagaa kan keetiin hawaasa kan kee namni haagaati beekamte ka silaa beekumsa qabu waan hedduu ka beeku injiinarri meeqaa ka haagaati hordoftuu haga keetii hin qabne ka miidiyaa irratti osoo dhufee warganama waan barate barsiise namni hordofne hedduutu jira. Dubbiin dubbii bakka biyya jiraniitii miti. Akka jirtuu fi ofitti amanummaa qabaattee namooma keetiin eenyummaa keetiin saba kan kee kabajjee eenyummaa kee beeyte amantii kee beeyte jiraachuu wanni kana ga'e tokkollee hin jiru. Amma isiilleen dogongorte atillee dogongorte jalqabumarrayyuu maa inni ni beeytaa? Qoosaan akkasiisan isinillee qoosaa heddummeessitan si galee qoosaan akkasiisuniyyuu yeroo biraatiifillee dhaabaa maa inni waan baay'ee namni yoo waliin jedhe wal madeessa beeytaa? Yoo wal madeessa namoota baay'ee ulfaataadha wal fayyisuuni heddumminna qoosaa keessa amma wanni kuni marti dhufe yeroo biraatiif atillee baga argitee barnoota sii ta'e si galee isiidhaafillee barnoota siifillee barnoota ta'a wanni tokko immoo yoo rabbiin namatti fide khayrimaaf namatti fida waan kana keessa ammoo waan hedduu baratta atillee isiillee waan hedduu baratti nullee waan hedduu baranna jechuudha. Miidiyaa irratti ammoo namni maqaa nama balleessuun maqaa hin jirre namaa kennuun waan fofokkataa akka hamileen si cabu waa waliin jechuuni yoo akka isiif hin jenne injifachuu hin danda'an si galee fakkeen nama biyya keenyatti nama tokko ati ijoollee baay'ee budaan nyaatte keessaa iyyiti yeroo budaan nyaattu nama sanni beekan maqaa dahan hin himachuu hin danda'an garuu seera mootummaatitti yakka kun seeraa miti si galee kunillee akkasuma jechuudha waan akkanaa namaan jechuun yakka kun si galee seeraa miti akkuma fedhattuu nama gaafachiisa obboleettiin teene ni dogongorte. Dogongora kana mootu iyyuu namni itti himuu qofa osoo hin taane dubbiin gaafa dogongora abbaan ofitti himeedha. Abboo silaa jechi namaan jedhan heddumatu jira akkana jedhuun hin malle tun isiin hin malle osoo taateele tuni maqaa balleessiidha osoo taateele akkana hin jedhamu itti bareechanii jecha laalanii waliin jedhuun malan silaa sii galee haa ta'u garuu namni wal dhabe waliin faarsu
amma eega wanni tokko ta'e arraba meelatee lama deebisuu waan hin dandeenyeef dhugaa tantee rabbiin siifaa baasu isiillee homaa wanni jennuun hin jiru obboleettii teenna anillee yeroo gabaabaa asirratti beeka gaafisii waan san wanni hojjetu walumaan gammannee fi dogongortee amma dogongora kana keessa deebi'anii ani hin balleessin ani hin goone nama hin baastu. Arrabni meelatee nama sirreessa hayyuu sirreessa beeka sirreessa maanguddoo sirreessa akka itti madaa fayyisan ammoo akkuma ogeessi mana haakimaa jiru ogeessi waan akkanaallee jira. Kanaaf jecha bareedduuti ani wanni siin jedhu eega dubbii sirna maanguddootti kennatte haga dubbiin tantee gadi sii deebitu obsaan eeggadhu haqa argadhu haqateen dhabini dhugaateen dhabini isiilleen dhugaan dhabini atis dhiifama isiilleen dhiifama siin jette. Dhugaatu na fiddanii kiyya irratti faalanii yoo jedhani muyyattiin tokkoffaa rabbitu keessa kiyya beeka bar anis sharris yaadaa miqqanyaa asirraa afaan mileeffachuu ni danda'a. Tokkoffaa yoo hamtuu qabaannes keessa kiyya rabbitu beeka rabbitti na dhiisanii yoo itti balleessee jiraadha intala tana wallaahi hanga kaleessa dhiifama kadhadhuusani dhiifama gaafadhuusani diqqaan kadhatee guddaan kadhatee isiin gadhiiftee keessaa bar ani hamzaa kiyya bira deemuu barbaadallee isaa wali haasa'uudhaaf barbaada yaadeerani hangas keessaa bayyuun muddamaa jira akkas godhattu sani an akkas ta'uu hin wallaalle bar akkasitti haasa'uu wallaalle bar akkas godhachuu wallaalle bar waatu na keessa jiraaf ganna qabe argitee ani gastii isii keessa taa'ee akkasitti isii kadhadhu akkasitti waa'ee isii haasa'u akkas godhachuu sani wallaalle akka saree dhaltuu akkas ta'uu hin wallaalle beeqaatiin gaccadhise beeqaa gaccadhise wallaahi billaahi namni kuni hamma wayiillee ta'u ni rifata gugurdaa ijoollee baalee warri na beektan qaamaan wal beennu kan lafatti na beektan kan miidiyaarra na beektan wallaahi billaahi isin kabajjee cadhise rabbiin dhaba mana haa godhu dhiiraa dhalaa baalee kabajjee cadhise ijoollee arsiitaa keessa dhaladhee guddadhe caalii warra na jaalataniif jecha cadhise. Ijoollee arsii tiyyata keessa dhaladhee guddadhe ganda kiyya caalii ijoollee baaleetituyyuu naa waliin rakkata naa waliin dhiba isiniif galgalli qimse isiniif gadi cadhise isin kabajje wallaahi isin kabajje an dubbii kana haadha caalan eeggadhu ammallee taanaan dubbiin Ustaaz Naazir Nuuraa harka jirtii miti Asliifaa harka jirtii mi Nasir Yaanoleef harka jirtii mi dubbii tiyyata haadha caalin eeggadhu an kana caala arrii hin baasu daa'imaa miti kan yeroo sanii akkana na godhanii karaarra na qabanii karameellaa afaan na kaanii na sossobanii na cadhisiisan yookaan dubbii tiyya qoosa deebisaniitiin cadhisan akkasiin jiru amma akka fakkeenyaa kaleessa isaan dhugaadha osoo nuu galee akka nuu galuuf jecha haasayanii osoo nama zabana rasuulaa san hordofu ta'e akka hordofnuuf jecha alayhi salaam jedhanii akka kaleessa Ustaaz Naasir Nuuraa jedhan san anammoo sunnaaf hin ta'u irra walii taraa dhiisaa maali sunnaaf hin ta'u. Aslii yoo dubbii kana dubbatee jiraate aslii beekee irraa goruun barbaada. Beekee ilaalee irraa goruu barbaada. Dubbii kan ta'e ifaa fi qulqulluudha. Sirriitti yennaa dhugaatii janaaf barbaada. Rabbiin lafatti isin dhiifadhee jira ammallee. Lakki warri dubbii tan ta'e harkaa qabu. Namni garuu rabbiin isin qabu lafaan isin qabu duuduu harkaa qabdaniin isin qabu na arrabsuudhaaf na laaquuf na maantuuf deemtani wallaahi rabbii kee kadhe hagattii xurii qeensaa tana hagattii tan argitanii wallaahi dhageettiillee gurrallee isin dhageeffadhullee hin qabu hagattii tana jechuudha. Laali amma maal goota beeyta yaada bareedduuti yaada faatee. Dubbii tee sirna kennatte warra kennatte warra aadaallee beeku warra amantiillee quraan hadiisaallee beeku warra haqallee beeku waan ta'eefini Sheekh Naasir Hamzaa nama jabaadha nama hawaasni beeku akkasuma mootu iyyuu Sheekh Raadillee nama jabaa nama biyya san keessatti namni dhageettii qabanii fi diin islaam barsiisanidha haayit tantee lafan baddu rabbiin haqa tanteellee siif hawaasu rabbii siif isillee rabbi walitti sinaa fayyisu nama jedduu teessan deeme summii kana facaasellee rabbiin isa haasaatilu wanni guddaa nuti jennu si caala nama dubbii teessan tana jidduu keessan lamaan fuudhee waan kan achitti haasa'esani isa kanallee rabbiin haqa haa baasu namni kunillee irraa barata numartinu irraa baranna waan ta'eef yeroo biraatiif obboleeyyan kiyya jidduu lamaa deemanii waa walitti himuun nama addaan baasuun nama walitti dhahuun waan jecha fokkataa zaahiratti waliin jechuu hin dandeenye
waan rabbi biratti gaafa duute namni waan akkasitti gaafatamu nafsiyyaa namaa dararu jecha kana namni waliin hin jedhu dhugaa rabbi yoo dubbanne yooma jibbaafillee taate yooma qaballeessiif miidiyaa irraa galchuufillee taate jechoonni fayyadaman hedduutu jira jechoota akkasii san hin fayyadamina qaballeessaa qabu isa dhaqee mucayyootan itti hime sani waan akkanaa kana inni suni dhuguma saaxilamuu qaba hawaasa biratti waan jedhame sani ifa bahee namni kun dhiifama jechuu qaba. Isi jette caalaa isa dubbii kan isitti himatu irra balleessaa qaba. Namicha tuyyuu akka ragaa sii bahe argitee jennaan akka si taajjabe argitee jedheen jedha san sii galee. Kanaaf jecha warri dheeytanii dubbiin taane namatti himtanii jibbiinsa guddistanii waan takka itti milkooytanii rabbiif nama biratti illee ati ammoo haqatan teessan sirnaan himattee karaan himattee karaa san irraa hin maqinii obsaan eeggadhu ittiin milkooytaa rabbiin haqatan ta'e ni baasa. Akkuma tuu jettee gurri gabaa itti badee gabaa malee hin galu jedhanii asumatti dubbii qabatanii dhufanii keessaan bilcheessanii fedhanii wal arganii naa dhabanii illee asumarratti hin barbaadan. Na arganii soo na dhabanii soo diqqaatte soo guddatte soo asumarratti barbaadan. Asumarratti waan hamtus dubbatanii baddus dubbatanii asumarratti naa dubbatan. Gin ammoo jechuudha warri hadha laaffiftanii dubbii dubartiiti jettanii laaltanii beekaa ibiddi dubartii irraan ka'e waa hedduu gaala. Ibiddi dubartii irraan ka'ee balaan dubartii irraan ka'e ibiddi dubartiin qabsiifteen dhaamu waa hedduu gaalaa beeka. Haanuma laaftuu hiyyeetti isin asin na laaltan tana tawaawwan hin jenne asin na laaltan tana tuyyuu boru yoo gabbahee asirra waa dubbadhee hayyuuniif beekaaniif gandi wanyaachuu deemti. Ilmaan sikkoo mandootis wanyaachuu deemti. Diqqaa guddaanis wanyaachuu deema. Boru ammoo warra mammaakaatiif warra kolfaa kan taane. Argitanii warra mammaakaatii fi warra kolfaa warra akkas wal goote kutaan sun yookaan ammoo ilmaan sikkoo mandoo akkas wal goote hin ta'ina beekaan dhaabattee dhageeffattus hayyuun dhaabattee dhageeffattus kan quutee dhageeffattus boru gabbuutee dubbii tana bahaara dhoqqee nu laanne kana laaquun kan kennu oolu. Dhoqqee nu laanne kana gabbuutee boru laaquun kan kennu oolu. Gabbuutee boru daakuun kan kennu oolu. Boru dhoqqee daakuu irra bishaan dhoqqeen bukeeffamuudhaaf amma qophaa'e kana waliin haa qabbaneessinu waliin haa tasgabbeessinu ammallee ani isin kadhadhaane ammallee isin kadhadhaane boru gabbuutaniitiin buddeenaan bukeessaa waliin eelee irra buusuu irra bokoo anadha bukeessaa jiru kana waliin bukeessaa jiru kana koottaa ol haa gargaaru ammallee taanaan kara mana gayaatiin quuqanii akka hadha laalanii miti dubbiin dhaabbatanii akka hadha laalanii miti dubbiin gaafa yookaan arsii keessaa tokko gabbahee waa dubbate